Baay'een keessanii Sumayyaan eessatti baddee Sayidoon eessatti badee maalirra jiru maalirra ga'anii jiru adda baafattee jirtaayii naan jechaa turtanii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee jirra jirtu bakka jirta itti nageenya rabbii sin faanaa jiraatu. Annagaa kooti galata rabbii baga jiraatan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas namoonni haaraa taatan yookaanis immoo sabiskiraayib naaf hin goone sabiskiraayib naa godha gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Yuutuubii kuni maqaadhaafitu ani irratti viidiyoo jedhe malee yuutuubii kun kan koomitii kan gargaarsaati waan ta'eef namoota humna hin qabne namoota fayyaa waan nyaatan waan dhugan hin qabne ittiin gargaarra waan ta'eef kanaaf iyyuu jennaani viidiyoo qofa asirratti dalaga malee maallaqa asirraa hin argadhu inshaallah xumuramuudhaaf waa xiqqoo tafe waan ta'eef hundasaayyuu viidiyoo waraabee asirratti isin argisiisa akkuma kaleessa dheengadde dubbachaa ture jechuudha. Seerri yuutuubii cimaa waan ta'eef iyyuu piroosesii guddaa qaba jechuudha. Maallaqi akka qalbiitti hin argamu jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan bu'aa bayii hedduu qaba. Kanaaf lafarra na duraa dheerate malee akka sabiskiraayibii guddaa qabuu fi akka biyyuu gurguddaan ilaalamuu fi sila kan maallaqa yoona harka koo galuudha jechuudha. Kanaaf amma ammaatti piinii yookaanis immoo lakkoofsa buukii naaf hin deebine jechuudha. Kanatu qilleensa irratti hafee jira. Ganaa Ameerikaa irraa gara Itoophiyaa irraa immoo lakkoofsa buukiitti gashee birriin konaa dhufaa jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan piroosesii qaba sobdaa hin dheerate naan hin jedhinaa jechuudha. Warroonni yuutuubii qabdan hin beektu warroota yuutuubii hin qabneeti ibsa gochaa jira waan ta'eef waan hunduma isaayyuu asirratti viidiyoodhaan bifa viidiyootiin isin argisiisa. Namoota birriitti argullee viidiyoo waraabanaaf erganii viidiyoo asirratti gadhiifnaa jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaan beeknagaa warri odeessusi. Kanaaf gara ajandaa kootii yookiin immoo gara haasaa kootiitti darba tokko maallaan jettan beektaa tokko koomentii jalatti akka gaazexeessaatti nutti naasa'ini naan jedhe. Ani gaazexeessituun ta'aa siin jedheen ture iyyuu bara hin beektaa miti. Gaazexeessaan ta'a gaafan biyya galu oduu adda addaa. Haadha oduuti mitiire bakka gaazexeessaan nama oduu odeessudha waan ta'eef akka gaazexeessaatti nutti naasa'ini yaadarraa dubbaddu jedhee tokko bashatanyaa wayiitti shokkaaraamii tokko takkannaan jedhee. Kanaaf isaaf hin deebisuu dhufe jechuudha. Dhiifama ana ariifadhee naasa'a malee akka gaazexeessaatti haasa'uu koo miti nan ariifadhaa madaamiin na waama. Bakka mana namaa keessa hin jiraa mitiire namni mana namaa keessa jiru gurri koo tokko iddoo biraa jira gurri koo tokko gara viidiyoo kana jira jechuudha. Kanatti nariifadhee haasaallee jirjiree waliin jalaa makeenii haasaa dhiifama naa godha narran ilaalinaa isiniin jechuun barbaada. Egaani ijoollee baay'een Sumayyaa gaafatteetta Sumayyaan maalirra jirti naan jettaniitu sagalee naa qabaa turtanii barreeffamaa illee na gaafattanii na shakachaqaa turtan jechuudha dhugaa rabbi. Akka waan Sumayyaanii maanni ijoolleetti dhufan natti fakkaata biyya na nyaatti bakka alaa kunoo. Inni ni madde na oolle dhugaa. Inni ni madde na oolle. Biyya na nyaatte. Jaarsaaf intala walitti haasaa. Obaa kootii ta'e. Yeroo meeqa viidiyoo kana waraabadhee qabame kaa'utuun odeessu. Yaa Rabbi narra dabarsi gaati humna qabdaan dandeessa. Narra dabarsee jira natti fakkaata. Akkasii kaa ijoollee keenya oni sagalee gadi qabee haasaa bara ol fuudhee haasaa hin jiru. Rabbi narraa dabarsu malee kushiinaa keessan illee jira jechuudha. Akkoo dabar akkiin jedhe egaa. Akkamii Sumayyaan maalirra jirti jettan Sumayyaan nagaa qabdii isiniin jedheen jiraan Sumayyaaf barreeffame koo seeneefi jira garuu jechuun sagaleellee qabee fi hin dhaggeeffanne garuu raayitii lama argisiisee jira jechuudha. Viidiyoo keessatti isinii gashuu nan danda'a. Akkasumas Sayidoos gaafadhee jira. Sayidoonis ilaaleera garuu naaf hin deebifne jechuudha. Mucayyoon isheen hiriyaa Sumayyaa sun immoo isheen nattaasofti. Nagaa isaaniitti rakkoon hin jiru jettee dubbatte isheenii waa'ima Sayidoo bakka haarii qabdi Sayidoon maa dhufe jireenya ishee jeeqaa jireenya ishee maa balleessaadha kan isheen dubbachaa jirtu malee hundi isaaniiyyuu nagaa qabu wabiillee gaafadheen jira jechuudha. Wabiidhaan akkamii quba qabdaayii gaafachaa jirtaa maalirra jirtaa jennaani rakkoon tokko hin jiru nagaa isaaniitiin naan jedhe malee innis baay'ee natti hin deebifne. Wabiin amma yeroo kana baay'ee biizii ta'ee jira hojiitu baay'atee jira. Kanaaf viidiyoo ofii isaatii iyyuu gadhiifachaa jiru. Dheengadda yoo viidiyoo Sumayyaan dhaggeeffatanii viidiyoo isheen guyyaa tokko dura gadhiiste akka Sumayyaan baddeenni quban qabu ture. Ergasii dhagee anillee keessaan naqeetti maalii quban qabdu ati Sumayyaan baddeennaani anu biiziin ta'ee iyyuutu balaalaan jiru kanattanii dogoggorinaan jedhee jennaan rakkoon qabu hin jedheeni anillee beektanii sanii fi
innillee agas mara quban qabu garuu nagaa fayyaa wal gaafatu jechuudha. Malee nagaa isaaniitii rakkoon hin jiru. Sumayyaan kanuma isheen dhokattee fi aariidhuma malee waan biraatiif miti. Abbaa manaa isheetii jibbuu hin dandeessu, irraa baqachuu hin dandeessu. Abbaa ilmaan seetiiti, ilmaan ishee immoo ijoollee malee guddisuu. Abbaa malee guddisuu hin barbaaddu, hin jaallatti. Ammumanni aarsee, ammumanni garaa ishee gubee irratti fuudheetu taraa aarsuudhaan malee garaan waan itti jabaattu miti. Kanaayyuu namatu gorsee intalatti salaamii jedhan sana salaamata see dhawwatu isheetu gorsee natti fakkaata. Kan dhabama godhe tokko intalatti hiriyaa isheetii hawwii moo eenyu jettanii ishee natti fakkaata. Kaleessa seenes viidiyoo daladdee turte irraa dubbadheen jiraallee argitanii jirtu. Isheenillee keessaa qabdii jechuudha. Kan amma gorsee kan akka isheen dhokattu akka isheen milixxu godhee hiriyootumaa jechuudha malee jechuudha. Sumayyaan Saayidoo irraa adda bahuu hin dandeessu. Saayidoo hin jaallatti, innillee hin jaallata jechuudha. Utuu jaallachuu baate ijoollee koo dhimma isheen fudhadha bakka barbaade taa'ee ijoollee koo fudhadhaa hin barbaadu hin naqu jechuu hin danda'a jechuudha. Badiini Saayidoo bira hin jiru jechuudha. Badii tokkoyyuu hin qabu garuu hiriyaan Sumayyaa maal jette kaleessa viidiyoo keessatti dhageessaniitu kan badii qabu Saayidoodha. Kan badii qabu isadha. Maaliifitu Itoophiyaarraa bahee dhufee achuman turuu achuman taa'u. Sumayyaan jireenya gaarii jiraachaa jirti. Sumayyaan jireenya bareedaa jiraachaa jirti. Isatu dhufee jeeqee, isatu dhufee addaan baasee. Isatu jireenya ishee balleesse jetteete kan isheen dubbatte viidiyoo keessatti xiqqoo nan dhaga'a. Kanaaf jennaani ilmi namaa olola namarratti oofuun waanuma jiruudha. Waan ittiin jenne jetteetta kan jedhu bakka akkatti walii wajjin jiraachuu hin barbaadu jechuudha. Namni tokko gaa'ila kee cimsattee yookaanis immoo mana kee qabattee jabeeffattee akkatti teessu sitti naafa. Nama baay'ee walitti nutumaan walitti naafnaa jechuudha. Kanadha malee kan addaan fageesse intalattii sana malee Sumayyaan kunoo qophooftee eeddeka waan hundumaa gootee algaa haftee argitanii jirtu. Viidiyoo ishee keessatti maaliif isinitti odeessa waa hunda argitanii jirtu. Kana gootee jalaa baddeettanii yaaddanii gorsa namaati malee. Muceettittiin viidiyoo keessatti hin qeetti bargaafa algaa sana hafanii hin qeetti inni akkana si godhee ati immoo akka ittiin eeddaa jettiin. Kanaafuu jennaan kan addaan baase jaruma sanatu Saayidoo kana mataa naannessuudhaa fi inaaffaa waan itti qabaniif amma ijoollee keenya keessaa ijoollee Oromoo keenya keessaa kan ija guddaa qabu kan nuti bakka guddaatti eenyu feemasi Oromoo jechuudha. Saayidoo malee maaltu jira? Feemasi Oromoo yuutuubii irraa Saayidoodha. Doftornaa fi adiidha jechuudha. Tokko immoo Doftornaa fi adiin akkasii badaa akka Saayidoo kana irratti hin hojjetu malee feemasa Oromoo kan nuti qabnu jabaanii akkam beekutti akka keessanitti hin beeku. Akkam beekutti Saayidoodhaa fi Doftornaa fi adiin beeka jechuudhaan kan yuutuuba gurguddaa qabu jechuudha. Kanaaf gahii isaa inaaffaa kanallee qabu ija keenya balleessuu barbaadu jechuudha. Hundi isaaniiyyuu jaallatanii dhabanii Saayidoo kana. Kanaaf isa gaddisiisu kanaafitu isatti gugatu jechuudha. Jaallatanii dhaban. Otuu ijoolleen Oromoo jirtu otuu isaan guutanii Oromoo fuudheetti ayyuun iyyuu gada dubbattee jirti beektaa. Waan yayyaa dadhaamanii beektaa. Dubbii yayyaa dadha gaafa nu haasa'uu haasaadhuma natti dhufa beektaa. Oromoo fuudhee silaa Amaaraa Araban fuusisa jechaan turreeti. Bakka kaa'amammoo Oromoo fuudheetti ayyuuni. Kanaaf jennaani isaan nagaa qabu. Walumatti deebi'u. Waluma wajjin jiru. Amma nutu asii odeessee maal jedhee inti ni ta'a malee amma isaanii wal bira jiru bara. Wal biraa nyaatanii dhugaa jiru. Araaramanii jechuudha. Kanaafuu isin homaa yaaddeenaa homaa isinitti dhaga'amanii rabbiin immoo nagaa naa fidu. Rabbiin isaan tokko haa godhu. Maaliif gammachuun isaanii gammachuu keenya yoo isaan gammadanii nuti hin gammannaa. Yoo isaan bashannanan nullee bakka firii taana jechuudha. Dhugaa viidiyoo irraa dalagachuuf miti. Namumti keenya gaafa guddatu annatti tola. Dhugaa rabbii Oromoon keenya gaafa guddate bakka nama ta'e dhimma sitti tola si gammachiisa bakka dhugaa rabbii ani gammachuu daangaa hin qabnedha kan hin gammadu jechuudha. Amma ijoollee keenya Oromoo waa tokko hojjetanii bakka hojiin isaanii natti tole hedduu tokko na gammachiisa jechuudha. Kanaaf jennaan rabbiin hunda isaanii nagaa buusuuf Sumayyaallee qalbiisee rabbii akka jeelchuuf dubartiidha. Inaarti dhugaa qabdii. Dhugaa qabdii naarti garuu Saayidoon badiin qabu lubbuu ayyuuf baraaruuf jecha fuudhe malee ayyuu jaallatee miti amman hin beektu mitire lubbuu baraaruuf jecha fuudhee jechuudha. Kanaafiyyuu Sumayyaan bakka yaaduufi qabdii haadha ilmaaniitii innis hin dadhabu ishee kanallee hin dadhabu ishee sanallee hin dadhabu waan ta'eef hunda isaanii qixxeetti waan bulfatuufiyyuu ija tokko waan ilaaluufiyyuu jechuudha hin dadhabu jechuudha. Kanaafiyyuu bakka baruufi qabdi Saayidoo qoruu hin qabdu Saayidoo rakkisuu hin qabdu jechuudha.
Kanaafi ana akka kootti hunda isaaniiyyuu baay'een jaalladha. Sumayyaallee nan jaalladha, Ayyuullee nan jaalladha jechuudha. Garuu yoo isaan badii balleessanii Sumayyaallee yeroo ittiin itti lolu hin jira. Ayyuullee yeroo ittiin itti lolu hin jira. Saayidoollee yeroo itti lolu jira jechuudha. Maaliif bakka dhugaan jirtuun dubbadha waan ta'eef. Kanaafuu rabbi isaaniif haa laaffisu, rabbi isaanii wajjin haa ta'u isaaniin jechuun barbaada. Waan na daawwattaniif hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii gochuun dagattina hedduu tokko ulfaadhaa. Akkuma dhageessanii jammara irratti yuutuubiin kun kan gargaarsaati waan ta'eef walaa jabeessin Oromoo kukutaa fi amantaa gandaanii waliin qoodinaa. Bakka wal jajjabeessuu qabna, wal guddisuu qabna, bakka jirru wal kakaasuu qabna. Yuutuubii warri banachuu barbaadde illee banadhaa hojjedhaa. Wal gargaara wal jabeessina bakka rakkoon jirutti wal bira dhaabbannaan isiniin jechuu barbaada. Guddaa tokko galatoomaa warroonni laayikii gootanii koomentii babbareedaa namaa barreessitanii ulfaadhaa. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Addunyaa kanarraa kan bilisummaa caalee hin jiru waan ta'eef fayyaadhaa fi bilisummaa kan caalee hin jiru. Yoo fayyaa qabaatte hundayyuu argattaa. Yoo bilisummaan jiraatte immoo akka barbaaddetti hojjettee baatee galteetu jiraattaa jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin fayyaa fi bilisummaa isiniin dhowwatin hunda keessaniyyuu isiniin jechuun barbaada. Hunda keessaniyyuu nan hangafa malee namni na booddee na dura taata yoo baay'ate nama tokko lama caalaan taatanii isiniin hangafa waan ta'eef hangafa immoo hin fudhatama waan ta'eef amiin jedhaa fudhadhaa isiniin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa ulfaadhaa baay'ee.